qabeenya dhabdee sammuu itti dhabdee homaan dubbanne kara ittiin dubbattus dhabdee doorsifamtee roorroon kun hundi irra ga'e ammallee if caala isaaf bakka qabaattee dubbachuu humaa sadarkaan dandeenyetti callisu jechuun an dubartii tanaa walitti kabaja yookaan kabajas naamusas sharafas qabdu ni jirti jee yaadu. Wallahi ajaa'ib. Zamana keessatti gumaan namaa kuma kudhanteetti miliyoona 15 nyaachisee jirtu dubbii laaftuu miti wallahi jara keenya. Mee faraan itti oofi? Bilbilaanii miti kan inni isa dubbise yani qaamaani. Ergaa mootiin sodaannee yani miskiin manguddummaan ergate anaa fi Joorjii saayibummas ni qabnaa dhimma arkiitiinis walitti ni dhufnaa. Ani hamtuu takka walumaa galattu isaan qabu dhimma manguddummaatiin hin seene jechuu gaafa sanii. Isiin immoo maatiitii yaa obboleettii ashii taate akkuma isin hin jeetti jalqaba manuma kiyyatti. Haadha mana keetii. Yaa ashitaan haadha mana kiyyaati obboleettii isiiti. Kanaatutu waliin fida ammas mana kiyyatti wal baranii. Yeroo hedduu tokko na dhoofattee guyyaa kan dhuftee irratti himtee manguddummaan ergattee manguddummaa san irratti dhaqee wajji haasee booda wal haaduutu dhufaa wal shakkuutu dhufaa tajaajiltuun gartee waraabe daqiiqaa 34 weefiidhaan waraabe gara GV lama akkana ni ta'a wantini telegiraamaan intarneeta kiyyaa dadhabaasuutu deemu jira garuu haga takka irraa ciree jechuudha sirratti ergeetiin jira guutuu sittin ergaa gabbaaftee dhageessisuu dandeessa maaliifi akka booda wanni biraa agartee sobni biraa wal kaasuu dhiifni maqaa wal xureessuun hin dhufne jechuudha gama fayyaallee sii galee kana wanni murti guutuu wanni godhe invite godhee fi waasaapii kiyya kaaniin ana ergu kana sirra laayivii jedha. Already ani haadha manaa godhadheetiin jira hoggaanaan jee na shakkena waraabu jirtaan anjela ki waraabutti hin jiru njee maaliifi booda rakkoon akkan dhufneef jechuun nagaya barbaadan gizee hunda kanaaf deebi'ee ani fuudhuufin deema haadha lammadaa taatee jiraachuu ni dandeessi naan jee gartee sanisidha wajji wal dubbattanii sanisii beekaan kun kiyyaamtiin jeeni sagalee haga takka irraa mureessitti ergeetiin jira. Khobatti record godhamee jira. Guutuu siitis tammuramenis na ergi taani sun da'u. Achuma banuu dandeessa. Yaa ispiraayis banuu dandeessa rakkoon qabu. Okay, talaye. Yaasiinii fi Sabrina bagana gaya dhuftan. Wallahi dhiifama isin irraan fannee dubbadhaa carraa fardha. Bagana gaya noo idanii dubbichi nama gaddisiisaa akka yaaniin hin deeggaru yaaduma jaalibsaati. Faraanis ta'ee namni lakkoofsisaa qabdan osuma laayivii kanarra jirtanii irra bilbiltanii waan inni jiru yookaan ammoo tarii taayituu nu daawwachuu jira yoo tuffii taate malee maqaa isaa sikkee liivii namni kuma takkaa fi dibbi takka daawwachuun isaafillee maqaa bareedaa miti yoo maqaa isaa eeggachuu fi akkasumatti illee sabboonummaa quuqama oromummaa san qabaatee oromoof hin qabsaa yookaan ammoo oromoof hin dubbaddaa jechuun micoon turis oromoodha jechuudha. Oromummaarraa gabbuunee ammaasii nama uumaaniti namummaatti amannaa jechuudha nuti oromoon ganda keenya gisee namni ol lole saree qe'ee fi nama nyaattu yookaan ammoo inni namaa bitii yaada aadaa akkasii guddanne waan akkasiitti of barree saniifuu irra bilbiltanii haa dhufu silaa dubbiin tokko keessaan dhumatte na gammachiisa ture
haa ta'u ammoo egaa miidiyaa irratti ol baastan maqaa isaa eeggachuudhaaf haa irra bilbilamu. Jaalalti gaa waan nama hin goone hin qabdu beektaa maal jennaan mucoon tun jaalatteeti maallaqa dila kana guutuu yookaan kaan ammoo abbaa mana kiyyaa ka'ee garee abbaa ilmaan kiyyaa naafsaa jetteeti maallaqa dila kana tarii obboleeyyan isaaniitii obboleessa isiitiif haadha isiitiif faamilii isiitiif godhuu nu dandeesse. Garuu dubbiin dubbii jaalalaati. Jaalalaata kan hunda fidee jechuudha. Haa ta'u ammoo faraayyoo lakkoofsaa qabaatee sirra bilbilee gaafa ammoo madooyite yookaan kaan ammoo gaafa ijji beeti. Jaarsi mudhii gadi qaba. Mudhii ol ammoo warraatu qaba jechuudha. Gaafa dubbiin jabaatte nama isin dhiyaatuutu irraa dubbata. Yoo ammoo gandummaa yookaan kaan ammoo naannoo tokko kan jiru taatan yoo ni akkas taates namni miidhame obboleettii xiyyaa waan taateef jecha anarraas ta'ee borus irraa dubbachuu wanni ni daangeessaa hin jirtu jechuudha. Garuu kana caalaa Oromummaa caalaa innis yoo ni filummaan Oromummaa sanitti amanee yookaan kaan ammoo Oromoofiin qabsaa'u jira Oromoofiin dubbaddaa amma meeqaan Oromoof rakkadhee kan jiru taate asirratti haa dubbatu jechuudha. Kan biraa ammaas seera Itoophiyaa keessatti waan jirutu jira. Ana Farhaan Jirji. Cufeen irratti Means jalarraa dhaggeeffachuu jira jechuu jarana. Is still. Dhaggeeffachuu ammaa dirqama ittuma jira. This is ridiculous. Gabbeeti dubbachuu qaba. Gabbeeti waa jechuu qaba beektaa. Kaan akkuma jaaleebsaan jee dubbiini. Fitanni barammaa bakka Hamza Khiyya. This is stupidness. Wallahi kana beektaa. Irratti dabaluu osoo hin keenin nabilkisanii nabilbilsistanii. Okay, narratti cufee jira ani ragaa jiru. Akka jirutti sitti ergeetin jira. Ragaa jiru akka jirutti sitti ergee daqiiqaa 40-30 wahii deema waan ta'eef Hamza muyuutu irra jirta. Bilbila kiyya kaan irratti forwardi godha. Ergeefitiin jira. Bilbila kiyya kaan si ergee jira murtiin kaan irratti forwardi naa godhe asirratti jechuu fadheeti. Si galee? Okay. Kanarratti. Jara keenya silkii gurrarratti qarqamu. Hamza. Rekoordiin daqiiqaa 40 deemti walitti araarsuudhaaf jibbaata hangan godhee hunda arkuu dandeessa. Hanga xumuratti hanga nagee addadhaan mannu. Noo tana san qophaa miti ani kopha irraa haasa'u jiraadha kophatti fideeti akka inni silkii nurra dhaamses asirraan namoonni argaa. Asirra ni dhageessifna malee risiita viidiyoo irra fideetiin garsiisaa haasawaan Joorjii uummata muuziqaatis takka takkaan tan akkanatti wanni dhiifamu hin jiru. Tuffiin hagana gahe gurrarratti silkii xirqim ati eenyu je'ee xirqim nama godhuun tun hedduu sheem wallah sheem. Tadura beekta Hamza ani gurbaa kiyya kana Farhaan galatoonfachuun fadha. Namni nama galatoonfatu billeen galatoonfatu akka heeraatitti akka islaamummaatti akka oromummaatti jibbaata gaheeti jibbaata achittuu publikii bahee ifiisaas waan godhuunu irratti telefoona cufuun Oromoo hunda xiqqeessuudha as an artist kun Oromoota miftumsa si galee tanaafuu dabbaa lafaan isin jiran jaaleebsaan isin jiran akka nuti akka ilmoo islaamatti akka abbootiitti akka nama nagahee fidee gartee ilmaan keenya kana ka biyya alaa jiran nama biraatillee barnoota akka ta'uuf tattaaffii goonu namni kun beekuu qaba. Akkuma isin duraan jettanii namni as jalaan gandummaa deemsistanii waan hin deemsistan sodaa rabbiif dura kaaya. Akka mootii akka jeebeeyta ati yoo ableetii ta'e taate yoo ati yoo haadhatee taate yoo. Mee bilbila isaa naa ergi mee murtii asirra naa ergi. Anaafillee naa ergi murtii. Tarata keessa. Lakki an bilbila isaatillee hin qabu wallaahi walillee hin beenu. Farhaan
بليز أنا أبدأ أرجع بالبلا إسا قبيتم بالبلاف أكا باتو ترى كوت كده ديوس أكا مدينات التي سمبوده هو أكو مجال إبسان جيد هذا الميدان ميدان خنا فردي خنا جت أورمون كزمو كزيمت don't blame us this is ridiculous أمواتي انتلتي أكيد موغرتي برنوتا نوخنتي أبوليان كيتي اللي فكيتاتي والله سنجامتي أتنتن تمشي وانت مرفوع الراس تنبيتي تنجار ربي سبحانه وتعالى دجة سيخنا أكم دجة سيخنا نبيتا تدرى في أيام ويتو سيخن إيمان أني سيبليس أمو إساغن أمو وسوء الدنيا الرجلو ندقى قد جرامتي وسوء الدنيا الرجلو ربي سكر سابيخ ميلا خيتي تخفي أو فينا قول سينجا تدرى أمال تيرغا كانسر تيرغا لال نمنينا حقنا ما نياتو ماري لما اللي انتاني خيسافو أكا دبرتي خيسافو أكا انت لا 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 تنافو أبشر جي أنقد انديزون سجن هذا أبنا إسنيز ورقرتي يروخ يسنفوتا أستاذ همزة مرتي جالهون دقيسنو واتسابين كبو قالتوما وروحان ولي قالوا وراني واتسابين كبو اسكا لا لا واحد Ni kaba. ورما فانتم سنان جانت الأورمو شفتني تيك توك تيمان كونا قاسولا في جراتي abbaa shittoo ol naqame abbaa shittoo ol naqame. ergeeffitiin jira. Dabbaal goota kaabashitoo sana naquu barbaanne ifama wajji. هاي بقى الأذى جتي Hamza bilbila si ergeetiin jira. أركي وراني أنا اللي أنا أركي فرحان Ustaz Hamza, amma warri dandeessanis dubbisaa rakkoon qabu yoo dandeessan seeraan lafarratti akka isin gaafatullee godhaa namni gaafatuufillee yoo jiraate gaafadhaa fi taagendaa miidiyaa ammoo gurbaan kadhatin waan itti bilbiltaniif hin qabu. Isa amma inni didee deeme kana ifin dhufuu danda'a. Rakkoon qabu taagendaa miidiyaa tamaqaasaa ifiin nama kadhateeti ifiin nama gala deemee qulqulleessa. Surra komiti ammoo qabeenya isiin barbaadu jette yoo wanni lafarratti seeraan isa barbaachisaa jiraatte isiinis namni isiitis warri isa beektanis hanga dandeessanitti jibbaadhaa wanni barbaachisaan seeraan gaafachiisu jiraannaan seeraan gaafadhaaf. Taagendaa miidiyaa kan inni amma bilbila gurrarra faraan cufatee deeme kana nama bilbilee agendaa kana naa deebisaa qulqulleessuun barbaada jee akka inni dhufu godhuun ni danda'ama. Kun karaa gabaabaadha. Okay. Dilas mara fi rakkisina waan kadhattanii gamaa gamanaatti bilbiltanii lakkoofsa walii hirtanii qabu dhiisaa bira kutaa. Yoo dhufe dhimma isaatiif yoo ammoo dhufuu baate boru iftaan rakkoo miti. Injifanni jechi jedhu hin kaaneef irra deddeebi'anii yaalanaa galatoomanii. Tabraa namni hedduunis reefu bakka abbaan hin jirretti yaama. Ibsaa galchiin namaa koomenti gooteef san argan jira. Gootaan banaa jira. Yaa galchaa reefu yaama waan jechaa turaniif galchuudhaaf yaalle malee akka biraatti. Nuti dhageessaa bari Oromoon hundi dhageessaa jira. Faraan gaggeessaa ta'uu osoo akkas hin ta'ini laala osoo akkas hin ta'ini amma absaazamsaa fi faraan fallee nama gurguddaa nama beekamtii qabu nama gartee namni jala deemu waan ta'eef nama kabajaa qabu waan ta'eef
ajandaa fidaniituma ajanduma godhanii qotanii akkan jennee fi yaa itti dawwalaa fidaa jechuun amma akkasitti itti dawwalanii diimaa irra cufachuun sagalee nangisa waraabamtee beeka. waan Sunis bareeda fuudhamtee ni dadhabanii tanuma haa kanuma dirqamni isaa irra jiru kanuma wanni godhuu danda'an hin jiru si galee. kana waan bareeda Akkas waan irra jiru waan taateef miciyyoon amma maallaqa kan akka deebisuu fi isiin dhiibbaa godhu jirti moo wanni kan oromummaa naanaa bartuu fi silaa hoggana maallaqa barbaadutti jettanii mee qoya isaa deebi naan galle yaadna kun. yaa dubbattee turte jechuun akka nyaadhamtee jirtu tokko namni tokko gaafa hallayyaadhaan itti kufetti namni biraa kan kufu beekamtii dhageetii artistummaa fi maalummatti fayyadamee namni akka dubartii hin miineef anarraa baradhaa qarshii hagana geessuun nyaadhamee obboleeyyan kiyya dubartiidha saba feete haa taatu amantii feete haa qabaattu akka okay abbaa shittoo seeku jirra yaa dubbisi murtii Ahaa. Murtii guuto isiin makuma isaa balleessiteetuma mucaan kun hangana na nyaatee jettee uummatumaa ifa gootee deemuudha malee no maallaqa kan akka inni deebisuuf hin barbaadu jechuudha. akkam maallaqa sun seera qabdii bar hordoffii seeraa qabdii jaalibsa akkasii miti. Isin miskiinas jirti miti isuma gaafadhaa. Eeldar wanni nan barbaade kiyyoon tuni haasawa daabaaf nu gola. Ibsa. Maqaa balleessii kana jechuun akkanatti fayyadamuu qabdu afaan Oromoo. Maqaa balleessii. No, naagala waan tokko godhufani miidiyaarra akkatti dubbachuu qabdu osoo hin jahiin miidiyaarra godhufan nama tokko miidiyaarra gofitan mucaan kun miliyoona 15 nyaateemi miciyyoon tun maallaqan gana jaamtu nyaadhamteemi waan kana dandeessa dhiibbaatti naa godharraa fuudhaadha moo fakkeenyaaf laa. Murtii isiniifin deebi'a tolee. Waan singalii jira bara. Okay, Sheikh Ayyaa. Dhiibbaa naa godhaa irraa naa fuudhaa jechuun waan naafeeti waliif kanneen fakkeenyaaf waan jaarsaaf jaartii hin ta'in kun jaarsaaf jaartiin jaalala jaaladhee abbaa mana kiyyaa naaftee. Yaasin oguu takka Yaasin waan ibsaan kaasuu barbaadalaan Yaasin ibsaan akkas hin jenne bara. Maallaqa kiyya kana miidiyaa kanarratti irraa fudhachuu barbaade jette moo an tokko maallaqaas hin barbaadu garuu hattummaan gurbaa kanaa. Haayina ta'uunsaa badiinsaa yakki inni narra raawwate uummanni ni isaa dhagahu. Joorjii Abbuu eenyu akka ta'e Joorjii Abbuu eenyu akka inni ta'ee fi gocha akkamii akka inni dubartii Oromoo haadha mana isaa irratti dalagee uummanni haa baru birriin kiyya garuu naannatti haafu. Garuu gochi Joorjii miidiyaa irratti dhageettii akka inni argatu godhuudha miti. Kan inni dandeenya rakkoon qabu. Kan birriis immoo lafa irratti seeraan fudhachuu dandeessi nama isii gargaaru wajjin. Waliigalee ammaa Yaasin yaadni ibsaa akkasitti hubadhu malee maqaa balleessi isa inni jedhee. Hammeenyi isaa akka dubbatamu barbaade adda isinii baasa. Maallaqa dhabee dhugaatiyyas dhabee agartee bultiin itti lafee qarshii tan hundatti nyaadha sanillee dhabeetin inumaa tuffiidhaan doorsifame. Even waan isiniin himamin tokko mee isin himu qaama faraan sirra jira isiin haati dhiibbaan xumurra geesse asirra jirti sadarkaa baay'ee ishii irra cufamuudha agartee. Dhageettii qabuun namni beekamtii qabuun namni maallaqaan namni maaliif biyya keessa hin jiraattu ishiin? Irra deebi'ee sagaleen cittee deebite. Isin hagareefu miidhaa sammuu ishiitii fi qarshii fi waan ta'e kana guutuu agartan malee sadarkaa sun hunda bira dabaramee haga mana abbaa ishiidhaa irratti cufsiisuu jechuun jijjiirsuu yaalutti jechuudha. Siigalee so waan akkanarra waliin jiran kanaa hundaaf mana murtiitti waliin deddeebi'uu jiran namni bakka ishii bu'ee obboleettiin ishiidhaa shokuriin ishii bakka buutee koorti mana murtii deddeebi'uu jirti. So dhugaa ifiitis dhabanii dubbii tana kara miidiyaa fiduu hin barbaanne murtii mee waan tokko adda nuu baase mallee adda waan nuun beeyni jira murtii kiyya adda nuu baase waan takka. An ati dabbaal arsisii fara'an Hamzaa Shee Jaabir. Wanni bakka tana dhufnee fi dhiibbaa goonee miiliyoonii miciyyoo tanaa haa deebi'uudha moo? Maallayni isaa deebi'uu. Waan tanaa baasuu qabdu. Maallayni isaa deebi'uu. Maallayni isaa deebi'uu. Dhugaan isiitis haa baatu akkamitti akka nyaadhamte kabiraatiif barumsa haa ta'u kuunsadeen addana fuubee. Kabaromsaa dhiisi barumsa ta'a namni osuma harkuutti waan itti galaati. Namni osuma harkuu waan godhu godhaa. Namoonni waan wal jaalate adda baasuu hin dandeessu adda godhuu hin dandeessu kun barumsa wanni jennu hin jirtu barumsa wanni fudhataa wanni jennu hin jirtu boleessoo abbaan barbaade boruutti kutaa laa dhaggeeffadhu murtii kiyya laa dhaggeeffadhu.
Oduma barumsa inni meeqaa waliin jira. Meeqaa idinus wal fuudhu akkanumatti. Meeqaa tommaas ergamee nyaadhamu ta'a. Kono waan nuti hafeeti godhuu dandeenyu miti. Wanniin barbaade puintiin barbaade laa. Miciyyoon tun maallaqa nyaadhamte maalleen nyaadhamte maallaqa xiqqaa miti obboleessoo. Maallaqa mataa namaa shiri nama godhu. Dubartii taatee isiin maallaqa nyaadhamte kanarraa hafuunsi waan ajaa'ibaati. San qofaa miti. Irra fuudhame. San qofaa miti. Maallaqa isiitiin mana jaarrataniiti keessa fuudhanii jettan. Kanaafuu dubaati maal Sila hanganan jedhamne tokkotu irra geggeeffame. Kanaafuu akkami gaaffii akkasii Miciyyoon tun sila arra nama jabaa taate malee sila arra nama maraatee lubbuudhaan kute namni ilaal maallaqa nyaadhamuu dhiisi. Dubartiin takka irratti heerumuun mana sii keessatti ilaal. Maallaqa siitiin mana jaartee dubartiin san mana isiisan keessatti bashannanuu dhiisi. Irra fuudhuun waan guddaadha. Badaadha obboleessa waan sammuu dubartiidha miidhu. Ammoo kanarraa afaanin qofa dubbannee waan kana dhiifnee biraa gallamoo hanga maalleeyni kun miciyyoo kanaa deebuutti haqni sii kun deebuutti dhiibbaa goonaadha. Gaafinticha. hanga maalleen si deebi'u dhiibbaa godhuudha jaalibsi anas si deebisa murtii miti si galee Mee afachu murtii faadhaatu ajandicha qaba waan ta'eef isaan naannoo deebisanii. obboleessa kiyya murtiifaata ajandaa harkaa qabaa hin jeen wayin si ibsa bakka kanatti. Jaalibsa namni beekaa dhaga'u namni beekaa rafu yoo yaaman hin dammaquu jaan naatti si hima. Ajandaa harkaan qabnu obboleettiin teenya kadhimma kana gara miidiyaatti dhuftee himatte asirra jirti tokko jee. Lammaffaa miidiyaa hawaasaa kanarra dubbii tana nama naannoo isitti dhiyaatu fakkeenyaaf akka hiriyoota shireef agartuu santu jalqaba fide isin miidiyaatti illee fiduun barbaanne manguddoo itti ergite. Namaan haga maatii isatti kadhasiiste sammuu fi dhabde qabeenya fi dhabde bultii sanillee dhabde ati miidhamte walii galatti mooraaliin sillee daamejte callistee immoo jiraachuu jirti dorsisni meeqallee irra ga'e kana biraan dubbiin tun cimcimtaan gara miidiyaa dhufte xiqqoo xiqqoon abaloo kana godheen tun maqaa namaatillee namni tokko lafaa ka'ee amma ibsaan haga isiin dhufte akkanatti dubbattee ifatti himatinitti maqaa namaa yaamtee abaluu akkana godhechuu ni dandeessu? Okay. Hin dandeessu. Mee isii wajjin. Dhaga'ee haa dura dhaggeeffadhu. Murtii gurame ibsa ajandaa karaa biraatiin jijjiirina gurama maaliif jennaan kun gurama rabbii jaate dhiisa. Waan ibsumaaf fi yaalee balaa dandeetti. Murtii. Namni mooditaraa asirraa nama gabbuutu jettan. Isii wajjin tokko dubbadhaayyee. Amber. Jaalibsaa fi shabaqa isa qabu jira. Laal amma akkanaa goonu amma wanni wantaan jiru. Jara keenya namni laal miidiyaan wanni miidiyaa uumamu lama. Tokkoffaa dhugaa keessan haqa keessan baasuu dhageessisuu himachuudha. Gaafa ati haqa kee himattu gaafa ati dhugaa kee baaftu abbaan ati dhugaa irraa qabdu abbaan ati haqa irraa qabdu sun yoo danda'e yoo hayyamamaa ta'e dhufee simaddi dhiyaateet tana godheen jira san hin goone tun hin jirtu jee waan bakka biraatti si godhuu dhabe sanillee si deebisuu dhabe sanillee asin si deebisuuf ni haala yoo danda'ame araarri bu'aa atis innis abbaan dhugaatiif abbaan cubbuu fudhatanii deemtan. Okay? Yoo inni hin dhufne immoo yoo nama san argachuu hin dandeenye immoo haqa kee himatta. Haqa kee himachuun dhugaa kee kan namni boru godhuudha. Dhugaa kee namni boru jechuun ammoo hojii fokkinaa takka hojii hammeenyaa ta namni si godhe san nama san irratti namni akka boru godhuudha. Faayidaan miidiyaa uuma lama. Hojiin gama miidiyaatiin dalagamu kanuma. Inni kaan obboleettiin teenya yoo qabeenya siitiin, nama siitiin, fira siitiin, saayiba isaatiin waan dandeessu hundaan akkaataa silaa seeraa fi heerri biyyattii itti lafa kaa'een ulaagaa abbaa manaatii fi haadha manaa gidduu jirtuun akkaataa seerri biyyattii haadhaa fi abbaan manaa kan waliin turan kan qabeenya waliin qaban yoo addaan bahan ta'e itti adda baasu saniin isa wajjin adda bahuu dandeessi. Fakkeenyaaf jaarsa isatti ergachuu maal isatti ergachuu kun aadaadha rakkoo miti. Kanaaf hayyamuu dhabuu mala. Dhufuu dhiisus mala. Garuu karaa seeraatiin jasti yoo sirriitti itti deemte seerri akka abbaa manaa haadha manaa miidhetti akka abbaa manaatiif haadha manaa addaan bahuu deemutti qabeenyaas qabeenya akka haadha manaatiif abbaan manaa gaafa addaan bahan qoodutti qooduu danda'a qabeenya isaanii.
Ammoo tagamuu miidiyaa tokkoffaa maallaqa hin barbaadanii isiin haagettu rakkoo miti. Garuu wanti an ta'e wanti narra ga'e namaaf haayifu. Okey namni asirraa barnoota fudhata. Lammaffaa dhugaasiif bara. Sadaffaa hattummaa gurbaa kanaaf bara. Lakkee anattuu miti jee inni kan dhufee asirratti haasa'u yoo ta'e immoo isaan lachuu wal mormanii akka walii fudhatanii ta'u walii dabsan ammoo walii diriirsuu danda'an. Kanaaf kun waan irra wal lamnus hin qabu. Yoo hiikaa miidiyaa takka agendaa miidiyaa takka faayidaa miidiyaa beekuu dhabuu ta'e malee garaagarummaa yaadaa asirratti ni uumamatti hin fakkaatu. Waliigalee kun kanuma qaba. Wamaan deebseef san irra deebiteef. Kanuma amma waan ibsaan kaasuu barbaade nama hubachuu dadhabe namni immooshinaalii waan isiin himatte kanaa namni hundi anamma akka dhuunfaatti garaa na boha. Wallaahi himmaa na boha. Kan hin hangas takka lollu kan hin hangas takka